Hermeelaan innati gochaa jirtu maalii Abrahaam irratti? Hermeellaa qoy aboosattiin akkatti nama fuuldura dhaabbatanii dubbatan kana eessaa fidde? Ati eenyu? Obboleettii Abrahaam moo obboleettii Ruutaati moo ati eenyu? Inni akkatti gubeessi waade maalidha? Mee kana nu ibsime? Arabannaateesh boochee dhuftee yoo boochee dhuftee kan ishiin dhufteeni nama jireenyi isaa kaleessa xiqqaa ture iyyeessa jaalattee dhufteetu beekamtii laattee fi ofirraafee akka dhalootaaf ta'uyyuu gootee jechuudha. Malee akka kee osoo dubartii ulfa garaatti baattu da'umsaaf qophooftee jirtuun kootu sini jaaladhaa abbaa manaashii jettee miti kanii dhuftee jechuudha. Iddoo keen beektu, lafa keen beektu, waan dubbattu hin beektu. Ruutaan immoo abadan gadi siif hin jettu amma barbaaddeeyyuu osoo haasofte. Kana beektaa? Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechaa subscribe, like gochuu na jajjabeessaa lammiiwwan kiyya. Akkasumas immoo jechuudha warri koomentiidhaan nama harrabsitanii maalidha dhugaan siniin jedhe nama hin harrabsinaa. Kan isaan fidan irratti nuti amma dandeettii keenyaa fi amma hubannaa keenyaa kan yaada ilaannu jechuudha. Kanaaf immoo kottaa isinis hojjedha isaanis hojjechaa jiru waan ta'eef jechuudha. Egaa ta'u malee Hermeellaan jechuudha wantoonni Ruutaan taasisaa jirtu wanta gaarii miti. Abrahaam immoo dhibbachaadha kan inni jiru mucaa isaas seeraanii agarsiisaa hin jirtu. Isayyuu alatti miti kan argachaa jirtu mana keessatti fiddeetoo jirti. Irraa waan eegamu miti, ishirraa waan barbaachisu miti. Har'a ishee haasofsiisuun qaba. Maaliif akka isheen akkas gootee jaalattees ta'uu danda'a. Jaalachuu dhiisuus danda'a. Inaaffaanis ta'uu danda'a yoo jettu jechuudha. Kan isheen dhuftee yookiin immoo dubbachaa turte jechuudha. Jidduu kanatti Ruutaan Noobel wajjiniidhaan kan isheen dhuftee Noobelii fi Hermeellaan immoo yaadni isaanii waliif hin galuu, walis hin jaalatanii reebsiftees turte. Innis baay'ee arrabsaanii jechoota waliin jedhu. Isa kanaaf ani ishee duwwaa waames inni waamne wanta ta'eef deeme jetteen jechuudha. Gaafa inni deemuu diduu deemi jetteen endidi achi bakka gixximmi jette deemuu qabda namna jetteen jechuudha. Dubbi dubartii keessatti xelleqqee jettaa akka tisiisaa itittuu keessaa waan hunduma keessa buuta deemuu qabda. Gaafa inni ishiin jettuuni yoo waa goote hojjenaan nama tokkoyyuu hin godhu. Homaa tokkoyyuu hin godhu ennaanii achi bira iddoo biraa deemee jechuudha. Arrabni kee maanni ennaanis miti kanii arraba oduu digiriisaa kan qabu hana miti jetteeni. Gaafa egaanni biraa deemu Ruutaa innati sammuna kana taasisaa jirtu maalidha jennaan maaliin taasiseetoo jira ennaanii innati dhiira manatti fiddee akkasumas illee Abrahaam mucaa isaa akka hin arganne taasisaa jirtu kuni maalidha jennaan maal si dhibe si galchaa jetteen jechuudha. Sammuna kana immoo sibira gaahaa hin jiru yookiin immoo sibira dhufaa hin jiru. Kanaaf akkas godhachuu dandeessaa. Inaariin gaafa ishiin jettuuni bakka wantumti isaayyuu namaaf hin galuu jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi bakka keen beektu si dagate kaayannaani maalidha kinoo aniyyuu jette jaaladheen dhufee jaaladheenan kanan dhufee isa kanaafiyyuu hennaan atiyyuu jirta miti edda deessee ji'a meeqa ji'a lamamoo ji'a sadiidha. Kan maalidha dhiira kanatti gottottee fidde maal jetteenaan aneenyu akkan ta'e sirriitti na beektaa maal gochuu akka hin danda'us hin beektaa. Isa kanaafiyyuu zimmi jettee inaasayinii zimmi jettee hin dubbatiinii jetteen jechuudha. Jalqaba irratti kan si erge Abeelii fi Abrahaamidha. Hermeellaa jechuudha. Yoo dhugumas immoo ati miidhama Abrahaamin barbaadu jaalattee jirta waanta ta'eef jechuudha. Ruutaa bira dhufta osoo hin taane isa jaalatte sanaan jechuudha.
innati dubartii kana bira dhadhuuf maalidhaafi anoo akkamidha jettee gaafachuu qabdaan isaan malee ishii irratti dhuftee arraba kee kana hanxarxarxar gochuun sin barbaachisu jechuudha. In barbaachisu wanta akkanaa. Maaliif isa inni immoo sila barbaadeedhaaf sila fe'eedhaaf ruuttaadhaan kadhachaa kan inni jiru walitti deebinaa wanti kun sirree miti sirreessi jaalala keenyatu caala kan jechaanii jiru jechuudha. Si dhiisee jechuudha kan inni gara ishii dhufaatoo jiru isa kanadha. Kunis sii galuu qabaa. Kanatti immoo sirreeffachuu qabdu isa jaalatte sana abbaa manaa kooti fiqiranyaa kooti isa jette sana jechuudha. Si galee nama kootiidhaanii kan natti dhufteette ishiidhaafoon siin jedhe ishiidhaaf abbaa manaa ture abbaa mucaa ishiitii ture nama gaa'ela ishiitiidha. Atii fi ishiin immoo tokkos miti lafti keessanis tokko miti walis hin fakkaatan. Ruutaa yoo har'a jaalatteeyyuu akkuma ishiin jetteeyyuu nama yookiin mucaa qabu miti nama daa'ima qabu miti jechuudha. Jaalattees miti ruutaan ittimaa gubdee si waaduudhaaf jechuudha. Gochaa atii fi Abrahaam kaleessa hojjettan kan sirratti hojjechaa jirtu jechuudha. Isa immoo bu'aa dhuftee maal immoo ashandaa kana fidattanii abeelis yeroo darbee bu'aa dhuftee bu'aa deebitadheen jechuudha. Atis bu'aa dhufteettaan jechuudha. Bu'aa yoo dhuftellee viidiyoo sanadhaanii beekamaniiru. Miliyoona tokko waan ta'een ilaalameera viidiyoon sun jechuudha. Namni dhaqeelee yeroo tuqee faalaarii ba'a jechuudha. Si galee kun immoo beekamtiidha jechuudha. Namoota biraa birayyuu ga'aniiru jechuudha. Kanaaf iyyuu waa'ee ganzabaa immoo Ameerikaarraa Awurooppaarraa dhufe jettanii as keessa yoo deddeebisuu hin danda'u se'ette immoo jechuudha. Ofii keedhaaf yaadi. Ati har'a Abrahaam iddoo kam osoo jiruu dhufte akkamittiin dhufte? Arrabasma maan akkatti jabaasuun kun maalin akkatti dhaanfaxaxxi gootee jechuudha. Kaameeraa qabattee ati dhuftu jechuudha. Amma gaa'ee ruutaan akka baaramtuudhaaf jechuudha yaanni keessan. Ruutaanii sitti maa jirti? Ani lafa akkanaatti hin argamu. Akka kee maal jedhama? Hin ejjuu jechaatoo jirti jechuudha. Ani jaaladheen dhufe gaafate jette itti amma gatuuf yookiin immoo ejjisiisuufidha isin jette sitti maatoo jirti jechuudha. Ishiin akka diraamaadhaaf hojjechaa jirtu inaaffaadhaaf akka kaate walii galteedhaan akka hojjechaa jiranidha jechuudha. Kan ifa goote sitti maa jirtu jechuudha. Moo nurratti hojjetti kan kana caalu nurratti taasisti adeemsa biraa nurratti deemteetu namni nutti kolfaadha. Karoorri keessan hin sodaattanii? Hiddee ajaa'iba dhugaa rabbii baay'ee tokko nama dhibdu jechuudha. Gareen keessa isayyuu si bira dhufuu didee maal ta'u didina tiktookidhaan mee dhufaa jirraa minaamin isa yeroo darbeessu waa'ee deemanii viidiyoo waraaban sana kan ishiin itti maatoo jirtu jechuudha. Aizoosh jettiin qeebbetti irratti jetti ani kaleessa yoon bu'ee dhufeesi jaalaladha. Bakka dhufeetu jira. Maal gootareenaan anis akkasumatti dhaan jaaladhe. Kinoosuma kanadha. Akka boochiftuun barbaadu. Nagaadhaan mana dhufee mucaasaa ilaalee akka ba'u kan inni barbaadu. Jennaanii singalchuu. Ilaa coggaarraa keen gubatiini borsoo basheetina dhukkubsadhe jettee maqaan dhahiini. Kan ishiin jetteen jechuudha. Amma kana roobeeliyyuu akkatti ishiin egawanni jetteeni fattee maal jetteeni achi ofirraa fuute mucaan nama kana mulu deebi'eeyyuu hin dhufne jechuudha. Ani hojiin qabaa. Isheen sana jecha gaafattaa softu seeraan haasa'e seeraan dubbadhu jennaan sa'aatii lamayyoo ta'e akkanan sifaan haasa'uudhaafi na waamte. Osoo hojiin qabaatte ta'e iddoo kanatti iyyuu na waamtu turte. Isa immoo birri nyaana jettu immoo asaaf iyyaaddaini. Isaaf iyyaadun jetteen jechuudha. Ruutaan jalqaba irratti birri hin barbaaddu. Hin feetu birri jechuudha. Maaliif nama hojjechuu danda'u, nama argachuu danda'udha. Malee dhiira birrii qabu miti. Kaleessayyuu har'aa mee shamarran tokko jechuudha biyyuma keenya keessatti nama makiinaa qabu, nama mana qabu kan ishiin jaalachuu barbaaddu malee hiyyeessa jaalattee kan dhufaa jirtu
injirtuu jechuudha. Isinii galeera diraamaa keessan achi keewwadha achitti ol qadaada. Amma isin irratti beekameera garuu haati jechuudha arraba ittiin dubbattu hin qabdu. Arraba ittiin dubbattu hin salphatte kan akka kee salphate hin jiru. Hermeella na hamanii dhugaan siin jedhe na hamanii osoo ulfame ulfatoo shin garaa dhiibdee jirtu akkana baatee jechuudha. Ishiidhaan immoo araasidhati deessee araasinatii keeyyoon xumuree namni ani immoo akkattaan araasinatii koo xumuree anatu beekaa jennaani haadha kee faa galatu kaannaan isayyuu arraba keetiin maqaadha kootii dhooftaa jetteen jechuudha roottaan jechuudha. Atiyyuu meen dhufte otoo ishiin ulfa garaatti baattu soqolattee dhufte mati. Qamisa tuffattee dhufte meen beenna akkam akkatti ta'aa turte meen beenna. Waa'ee bareedinaa moo maan akkana si godhu maal jedhu seettu hordoftoonni iyyuu kana dhugaa bahu maal jedhu. Eessa walitti dhuftu? Walitti iyyuu dhuftan jalqaba irratti jechuudha. Ruuttaa jechuun akka barbaadde jechuudha lakin akkasitti akka naannoftudha jechuudha akka wanni jechuudha. Kanaaf osoo dhiistanii waan akkanaadhaa booda gootuma akkasitti nu odeessan maal jedhan achitti gattee ishiin deemtee jechuudha. Garuu hin barbaachisu wanta akkana hin barbaachisu. Ruuttaanis dhiisi bakka jireenyuma kee jiraadhu. Garuu immoo hin ibsitu ishiin xiiqis qabatteetti inni biraa immoo yoollee ishiin illee dhaquulee baatte isaan immoo dhiisan bilbila garaagaraatiin naannessanii too bilbilanii too waamuu jechuudha. Hin barbaaduun baazawwee jireenya isaanii keessatti gaafa viidiyoo hojjetan ruuttaan dirqama argamuu fi qabdi jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beekun jechuudha. Xaariqidhuma taatan kaamasin xaariquma yookiin immoo qulqulluma ergamaadhuma wayii taatan abeelachii ergamaadhuma ta'ee jira atasii ergamaa inde abadan ishiin maal siin jettee sitti himteetti yeroo sitti dabarsaa jira. Jaaladheeni yeroo nattaa dabarsu jettati immoo jechuudha. Eshi yeroo sitti dabarsu boruun si gatee deema. Gaaf ta'e mee dhugaan siin jedhe yookiin tokko ta'uu danda'u. Ati garuu lafatti hafuu dandeessa jechuudha. Nattaa taphateettee sitti taphata bakka edda eeyyamteef jechuudha. Inde nama haadha manaa qabu nama waan hunduma isaayyuu hin xumurre addaan baan waan baay'ee walitti isaan hirkiseetoo jira. Samanaan isaaniiyyuu haa tarsu iyyuu malee eeshimmoo dhugumaaniyyuu ruuttaa naa jaalattu haa jennu. Samanaan isaanii edda tarsa'ee ta'e araasis haa taatu maalis haa taatu jechuudha. Merga qabde jireenya barbaadde jiraachuudhaaf jechuudha ruuttaan jechuudha. Namni ishii dhowwu hin jiru. Si galee oduun kee ishii dhaabuu hin danda'u. Ati eenyuyyuu miti bakka ushummaadhaati. Abraamin dhabuu hin barbaaddu. Kan kee godhachuu barbaadda. Liqimsuu barbaadda. Kanatu bal godhesi gube malee haati Abraamifis yaaddes miti ruuttaadhaafis yaaddee miti jechuudha. Ni galeera. Dhugumaan immoo mucaa sanas immoo ofuma keessanii fiddanii kallattii beektanii waan barbaaddan gootanii xaxxanii buttaa jiraadhaa fiddanii dhuftaniitu as geessanii nuyin Awurooppaa jettu. Maqaan isaa Dastaadha jettu. Takkattuu Baqqalaadha jettu. Takkattuu obboleessa Ebelusheeti jettu. Takkattuu obboleessa Ebeluuti jettu. Maqaas namichaayyuu waliin beekamu. Isa kanaaf fataadha. Zanaadha isin jechuu jaaladha. Nagaftaan kosna heebbisu hordoftoota kiyya qaalii warra nama habaartan nama hin habaariina. Ani yeroo baay'ee isinitti meera of dhaggeeffachaan hojjedha isiniin jedheera. Akkasumallee wifi hin qabu isiniin jedheera. Har'aamuu yoo tattaafatan malee boruudhaanii nama ta'uun hin danda'amu isiniin jedheera. Kana naan hubattanii lammiiwwan Oromoo kana naan hubattanii qima mooche kana naan hubattanii gowwaa saree amma jettan yoo barbaaddan buudaa sitti dabaladha fugaa sitti dabaladha. Anuma tokko biratti fakkaatu. Ani garuu sinan jaaladha lammii kootii lafa onaa keessa jirtu wanta ta'eef jechuudha. Kana jechuun keessan immoo na jabeessuu na guddisuu keessanidha. Maaliif ani eenyu akkan ta'e waan hin beekuuf jechuudha. Guddaan sin jaaladha. I miss you.